Jaalmaroon akka koo akka kee kaddaama biyya Arabaa ta'uu wallaalee miti. Jaalmaroon akka kadroo Elemoo faa Minisootaa keessa taa'ee re'ee yookaas immoo jechuudha dhalaa biyya Arabaa foonqaa qabsiisuu. Amma kadroo Elemoo jechuudha erga kadroo Elemoo laayivii seenuu jammareeti faawundeeshinii fi paawudarii nutti waddadee jira. Dhaggeeffadhaa anatti sinima. Nam dhiirummaa hin qabne. Dhiira faawundeeshinii fi paawudarii dibatee laayivii seenu. Akkuma keenya jechuudha. Anillee gaa maali silma argaa jirtu laarki koo kun uumaa rabbinaa kennedha. Inni koo diimaadha. Nan barbaachisu. Egaa waruma mikiyaaja sana dibatuuf jechuudha. Gaafuma sargii aruusa fayifaa jiraate gaafa dhaqne faachuudha. Hirmeellaa kadroo Elemoo kan faawundeeshinii fi paawudarii nutti waddade. Dhiira faawundeeshinii paawudarii dibatee gadi ba'utu chaappistiikii hidhiitti dibatee shamarran biyya Arabaa foonqaa qabsiisutu shamarran biyya Arabaa intervii godhutu Piroofeesar Mararaa Jaaldaawud Ibsaa Kamaal Galchuu haaduu qara lamaatiin nyaataara. Kamaal Galchuu baga jedheen. Garuu Piroofeesar Mararaa Guddinaa bamin mooraa kan akka koskosiin kadroo Elemoo sila niw zeenaa sabbir zeenaa waan adda addaan qabadhee dhufedhe waan inni qabatee dhufu jechuudha. Eenyutu aayidiyaa sana kennaaf beektu biyya keessaati. Daani'el Areerii fi milkeessaa miidhagaa kennaaf jechuudha. Milkeessaa miidhagaa fa nuni qaata dhiifne jechuudha. Kanaaf eenyudha isheen jechuudha. Kadroo Elemoo kuni ro'oota kiisingii gochaa oolti jechuudha. Dhalaayyuu argattee kiisingiin gootu ro'oota kiisingii gooti. Argitaniittu. Kanaaf namichi mikiyaaja dibatee dhiirummaa hin qabne dhiirri hareenni ittiin jirre kun sabiyyuu hin qabdu taati waan jechuudha. Dhiirri hareenni ittiin jirre kan akka qushaashni kan akka kadroo Elemoo akkamittiin Piroofeesar Mararaa Guddinaa qeeqxe. Akkamittiin Jaaldaawud Ibsaa qeeqxe. Qeeqa miti hattuu jedhe bara. Hattuu nama siyaasaa bolola aangootiif jecha Jawaar faa hidhamaniif dubbachuu dide. Qushaashaan jechuudha kan akka kadroo Elemoo namni adda bilisummaa Oromoo diigee lafa kaa'e kadroo Elemoo faa taayee danda'afa. Waan inni aayidiyaan biyya keessaa fidee dubbatu yoo ta'e wallahi billahi jechuudha ani har'a tun bilsiginnaadhaan mana fudhadhee lafa fudhadhee jechuudha ani dubbadheef jechuudha ila taayee danda'afa na kadhatanii na dhabanana. Shimallis Abdiisaa faa jechuudha. Takkalaa uumaa sagalee nuu ta'iidhaaf jechuudha. Allafa fudhadhee borgaaf yoo Oromoon bilisoome Oromoo faanan bilisooma yoo Oromoon gabroome Oromoo faanan garboome. Kan akka kadroo Elemoo jechuudha. Shamarran dhalaa biyya Arabaa chaappistiikii hidhiitti dibattee kadroon Elemoo wantina faawundeeshinii paawudarii dibattee hamlee maaliitiin goota Oromoon qabu hayyuun Oromoon qabu istibbami mooraalno. Kan akka kadroo Elemoo faachuudha. Qushaash Dhaggeeffadhaa ijoollee warri maqaa Arsiitii fi maqaa Harargeetiin daldaltan kana jala dhuftanii na arrabsitan jechuudha. Qasaman billaa ani gudeedaan hin dhalanne yoo nan bilookii isinitti hin dhagne jechuudha. Asuma jala koottaa nama 5 nama 10 gara faana naasa saroottan haadha keessanii anan likkitti isin galchaati. Kadroo Elemoo ragoortanii Piroofeesar Mararaa Guddinaa jechuun dhaggeeffadhaa anatti sinima. Piroofeesar Mararaa Guddinaa jechuun mahayyimikka kadroo Elemoo kana miti jechuudha. Nama hayyuu Doktor Piroofeesar Biliyeenara barsiisee of jalaatii qabachuudha. Qushaashni akka kadroo Elemoo kan ra'oota kiisingii gochaa ooltu dhalaa dhabdii ra'oota kiisingii gochaa ooltu maqaa Piroofeesar Mararaa dha'u darajaa meeqatti ishee hafachuudha. Maqaa Jaalmaroo dha'u darajaa meeqatti ishee hafachuudha. Mee bami mooraan warri har'a waboon eessa jira jettan kuni eengadda waboon hin jiru jettani miti waboon hin jiru jettani maaliif har'a waboo barbaaddusi? Girrisni kana jala deemtu jechuudha. Girrisni qoshaashonni kana jala deemte kadroo Elemootiif jettee na arrabsitu. Ilmaan bilsiginnaa hundi keessan jechuudha qasaman billaa ana takkasiin isinirra deeme saroottan haadha keessaniiti. Kadroo Elemoo jechuun nama ra'oota kiisingii gochaa oolu. Dhalaa dullaatti faranjiyyuu argatee kiisingii godhu. Ani nan beeka isinis argaa ooltu jechuudha. Kanaaf sareen mooraalii kamiin Jaalmaroodhaan hattu jetti. Mee qabeenya keessan isa kam hati Jaalmaroon isiniif jedhee bosonatti gale. Isiniif jedhee har'a utuu Jaalmaroon hin jiraanne jechuudha. Maqaan Oromiyaa fi dacheen Oromoo jedhamtu hin jirtu jechuudha. Sareen Piroofeesar Mararaadhaan bolola aangootii jedhee Jawaar faa hidhaman dubbachuu dide miseensa kafaa hojjettu kuni Piroofeesar Mararaan har'a afuuftuu Oromoo keessatti dhalateetu kabajaa dhabe malee utuu har'a saba Amaaraa keessatti dhalateera ta'e
Profeesar Mararaan kabajaa qaba. Osoo har'a Tigree keessatti dhalateera ta'e Profeesar Mararaan kabajaa qaba. Osoo har'a jechuudha saba Beneshaangul keessatti dhalateera ta'e Profeesar Mararaan wantinaa qaba kabajaa qaba jechuudha. Profeesar Mararaa jechuun dhiiga ilmaan Oromoo harka isaa keessa jiru. Maallaqa ilmaan Oromoo hin nyaanne. Ilmaan sarootan haadharaa kun luuxiin akka Kadiroo Elemoo kun jechuudha. Bamin moraalisti kan isheen Profeesar Mararaa fa'aa arrabsitu. Bolola aangootiif jedhanii Jaal Daawud Ibsaa fa'aa jettu. Har'a Jaal Daawud Ibsaa kun jechuudha. Jaarsi kun utuu Oromoo saba Amaaraa keessaa dhalateera ta'e wallaahi billaahi yoo naqaatatti boonanii jechuudha. Sareen akka abbaa keenya kan kabajaa kennuufi malu jechuudha. Qushashni kan aangoos kan ilma kabajaa Oromoos hin beekne kan Oromootiifis hin qabsoofne kan Dooktora Ra'ootaa taatee Ra'oota Kiisingi gochaa ooltu sadarkaatti maqaa jaalmarroo dhooftullee hin qabdu sadarkaatti Profeesar Mararaa arrabsitullee hin qabdu jechuudha. Sareen galiin akka Kadiroo Elemoo luuxii quluuluun mataan baadoo kun jechuudha. Kan moluun isaa jechuudha daalachaa'ee qibaatii dhalaan dibatee cululuqsee hidhiitti chaappistikii dibatee paawundeeshinii dibatee paawudariidhaan immoo gadi ba'u kun jechuudha quluuluun akkasii kun akkamittiin hayyoota Oromoo mataa cabsiti. Bar Jawaar qofatti hidhameera, Abdii Raggaasaa fa'aatti hidhameera, Koroneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa lammata hidhaatti deebi'eera. Warri kaleessa Eertiraa keessatti ilmaan Oromootiif jecha beela'anii biddeen mishingaa nyaataa bahan jechuudha. Har'allee deebi'anii Jawaar faana wantina mana hidhaa jirtu. Kan akka Hacaaluu Hundeessaa fa'aa lubbuudhaan ajjeefaman jechuudha. Qushashni akka Kadiroo Elemoo jechuudha. Qimaalaamiin kan mataan ishii quluuluu lawxii beeqaamuma dhiiraa qabaachuu ishiiyyuu hin beekoni kan. Wallaahi isa dhugaan isiniin jedhamiti maal dhiirri areedan qabne maal dhiirri nyaarri ittiin jirre maal dhiirri mataan ittiin jirre quluuluun kun jechuudha. Haamlee maaliitiin jaalmarroo arrabsiti? Haamleedhuma maaliitiin jaalmarroo arrabsiti har'a? Bar jaalmarroon dhiiraati. Akka dhiiraatti hidhatee lolchiisaa jira. Mee har'a jechuudha Kadiroo Elemoo kaleessa biltsiginnaaf dibbee Lammaa Magarsaa taatee Lammaan Magarsaa as dhufee achiin bahee jechaa jirti jechuudha. Ijoollee warri kana keessa jirtu jechuudha. Boontuu Baalee Arsii Harargee taatee jechuudha. Ijoolleen Jimmaa Kadiroo dhaadhanii nan arrabsan nan beeka. Warri keessattuu ijoolleen maqaa Arsiitiif Harargeetiin deemtanii Kadiroof jettanii na arrabsaa jirtan Facebook ko jala yoom bilookii isiniin dhoofne akkuma dura hime jechuudha. Kanaaf quluuluun akka Kadiroo Elemoo namni chaappistikii dibattee dhalaa biyya Arabaa interview gochuudhaan goota of seetu namni ajandaa sobaa Daani'eel Areerii fi milkeessaa miidhagaarra biyya keessaa fudhattee gadi baatee wanta dhugaa dubbattu isinitti fakkaattu kun jechuudha. Qasaman billaa anatu likkitti ishii gashe jechuudha. Anatu namtitti re'ee kiisingi gochaa ooltu. Namtitti akka re'ee hobobsitu kana jechuudha. Saritti kana jechuudha. Jechattiin Profeesar Mararaa jecha tokko luka Profeesar Mararaa tokko hin geessu Kadiroo Elemoo quluuluun jechuudha. Bar beekaa walitti yaanonne dhiifne malee. Kanaatiif jechuudha Kadiroo Elemoo Profeesar Mararaa qeequun dura jechuudha. Mataa keessana yeroo gadi baatu guftaa uffadhu bayi jechuudha. Yookaan marmeexaa uffadhu bayi. Lammata immoo mikiyaaja dhiisi. Mikiyaajni dhiirarraan ani dhiira dhalaa shattattu hin barbaadu. Dhiira jettu malee jechuudha. Kanaaf jechuudha yeroo mikiyaaja dibattu immoo xiqqeessi faawundeeshinii kee jechuudha. Kanaatiif wanta dhiirarraan malu godhi jechuudha. Bakka dhiirri argamutti argame jechuudha. Dhiira bakka dhalaan argamtutti argamtu naan dhiira natti hin fakkaatu. Siluma meelaala dhalaa biyya Arabaa namni peejii ishee irratti yookaan miidiyaa ishee irratti dhaqee intervii ta'u dhalaa biyya Arabaa ishii akkuma bira distiin madaamii sammuu fuudhetu dhaqee achirratti intervii ta'a. Mee nama Kadiroo Elemoo maaliif utuu dandeetti qabaatte Kadiroo Elemoo maaliif OMN irraa ari'atamti? Maaliif OMN irraa ari'atamtee basaastuu taati? Quluuluun kun jechuudha. Kan akkasiif jaalmarroo qeeqachuudha. Jaalmarroon har'a utuu gadi baheeti akkuma jara Ameerikaa keessa jechuudha. Dhalaa faranjii kana qaqqaba dulloota faranjii kana yeroo kiisingi godhanii ilkaan isaanii afaan keessatti isin harcee isinii gamsiisu kun akkuma Kadiroo fa'aa kana kiisingi godhaa jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf qushashni akka Kadiroo Elemoo Profeesar Mararaas Jaal Daawud Ibsaas ta'e jaalmarroos ta'e tisiisa isaanii hin geessu. Tisiisa dhuufuu jaalmarroon dhuuf hin geessu. Har'a Kadiroo Elemoo qushashni kun jechuudha. Quluuluun namichi areenni irra hin jirre. Namichi mikiyaaja dibatee gadi bahu. Sadarkaa dhiiraatti hin argamne. Qushash kaleessa waboon hin jiru jechaa turtan. Maal haadha keessan har'a waboo gargaartu? Horii keessan kamtutti bahe? Maal gootaniif?
wanti sin Amerikaa kanarra hudduu dhala faranjii jala fiigaa turtanii ro'oota faranjii kiisingi godhaa turtanii jaalmarroo fa'itti $5-6 itti ergitan caammaa tokko bitaa fi nyaachistanii ooltanii beektu. Itoophiyaa keessatti har'a birriin 100 nama 2 nyaachisee oola. Qushaashni jechuudha. Afaan maalitiin jaalmarroo fa'aa geessuusin? Afaan maalitiin jaalmarroo geessi Kadiroon Elemoo? Bar waraanni bilisummaa Oromoo sibiila baatee mataansa dafqisaatti dafqee corroqa dhugee har'a siin geechuudha. Maxaragaan akka Kadiroo Elemoo mikiyaaja dibattee gadi baatu. Maxaragaan akka Kadiroo Elemoo ro'oota faranjii kiising gootu afaan maalitiin har'a jaalmarroo qeeqxe? Afaan maalitiin Piroofeesar Mararaa qeeqa? Afaan maalitiin eenyudha? Kamaal Magalchuu yuu qeeqa. Kamaal Galchuu kaleessa hamma uute Oromoodhaaf gaaf tokko iyyuu haa beela'u. Jazaa qabaachuu qaba. Basaastuun warri biyya alaa kanarra nan baradhe jetti. Utuu har'a Piroofeesar Mararaa inni hayyuu miti Dooktor Piroofeesara miti Piroofeesarummaan isaa maali dheeqeeku kana saba Amaaraarraati dhalateera ta'e rabbitu Oromoorraa dhalatee isa xiqqeesse malee wallaahi billaahi har'a Amaari goota keenyatti mataatti baatti. Kan akka Piroofeesar Mararaa fa'a. Kan akka eenyudha Jaal Daawud Ibsaa fa'a kana fa'a jechuudha. Saba Oromoorraa dhalachuu jara xiqqeesse. Abbaa keenya kaakayyuu keenya nuu ta'u. Har'a Oromoof jedheetu Mararaan kolaafamee dhala malee hafe. Saroottan haadha keessanii warra jazaa namaan beekna jechuudha. Bulguulee akka Kadiroo Elemoo dhiira of seetu. Takka dhiira shattattee hin beektu. Kun afaanuma maalii qabdii mee rabbii jedhaati gadi baatee hayyuu namaa qeeqxe. Hayyuun namaa ishii nafu, hayyuun Oromoo hin nafu, gootni Oromoo nafu. Yoo hidhame Jawaar rabbiin haa baasu. Obboleessa keenya dhukkubsachuusaa hin barbaadu. Quluuloon akka Kadiroo Elemoo namni paantituun uffatiin surree uffattu. Afaan maaliitiin har'a Piroofeesar Mararaa fageetti. Afaan maaliitiin jaalmarroon hattuu jetti. Malaaxaan quluuluun hareedan qabdu. Mikiyaaja dibattee gadi baatti kan malkiitti malkii hin qabdu. Mee afaanuma maaliitiin dhuufuu jaalmarroon dhuufee darbe hin geessu bara. Waraana bilisummaa Oromoo qeequutti kan akka Kadiroo Elemoo fa'aa maftii hin qabdan. Waraanni bilisummaa Oromoo fedhu nyaatee haa oolu. Fedhu hagabuu isaa haa oolu. Aggeeffadhaa isinitti nima. Fedhu nyaatee haa oolu. Fedhu hagabuu haa oolu. Ani biyya Arabaa ta'e ruuza koo garaa guuttadhe oolu. Isheen biyya faranjii teessetti asirraan peepsii dhugaa harka isa tokkoon bargara irratti cuffata. Mee haamlee maaliitiin waraana bilisummaa Oromoo qeeqa? Qabeenya keessan isa kamiin basitti gootan? Oromoof jedhee bar kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo sana keessa jechuudha. Ismaartota kan akkamii kan digirii qaban. Dooktora meeqa keessa jira bara? Piroofeesara keessa jira bara? Injiinara keessa jira bara? Gaafa beekaan gulummaa tokko yuunivarsiitii Jimmaarra dooktorummaadhaan bahee waggaa hamma kana uummata kee tajaajilte akkamitti jireenyi bosonaa hin ulfaatu jedhe. Isin miidiyaa Kadiroo Elemoo quluuluu sana dhaggeeffachuu malee miidiyaa gara biraa gadi baatanii dhaggeeffattanii. Akkamitti miidiyaa gara biraa baatanii dhaggeeffattu? Ka Kadiroo Elemoo foonqaa izo'achuu. Dhalaan ishiin Kadiroo Elemoo jala dhaqxee intarvii taatus. Mee malaaxaa kanarraa jaalala maaliitis hin qabu? Hareedan qabdu obboleessaan gaasaa nyaarri ittiin jiru. Mikiyaaja dibattee gadi baati akka dubartii. Mee Kadiroo Elemoo maaluma isaatu har'a dhiira ta'ee hayyuun keenya isa biratti dhaggeeffadhaa gootni akka Jaal Daawud Ibsaa isa biratti goota miti. Hayyuun akka gootni akka Jaalmarroo isa biratti eessa jira gootummaansaa? Jaalmarroon har'a Jawaartuu hidhamee gadi baheetu magaalaa seenee lubbuu isaa kenna. Qushaasha zibxi. Barnan argine shikka kootii kanatu rabbi sitti qabe hidhee lafa sikaa qoroqondaan. Qushaasha akka Kadir Elemoo jechuudha. Kun fu'a dhiira taateetu dhuufuu Jaalmarroon dhuufee deeme hin geessu obbo. Fincaan Jaalmarroon dhugee fincaanii darbe hin geessu. Sareewwan haadha keessaniiti jechuudha. Takka wal beeku. Kaleessa waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru jettanii har'a afaan maaliiti waraana bilisummaa Oromooti eessa jira jettusi? Eessa jira maalumaaf jettu? Maal haadha keessanii gootanii horii keessan kamtutti bahe? Lubbuu isaa kennetti snaayiparii fuuldura dhaabataara. Waan waraanni bilisummaa Oromoo hojjechaa jiru wallaahi waraana biyyi jechuudha waraabessa nyaataa jira la. Hojii Jaalmarroon faatti jiran. Waraana biyyi lafa naqanii yeroo Jaalmarroon eessa jira jettan mee waraanni makiinaan Wallaggatti Horroo Guduruutti gadi guuramaa jiru kuni makiinaan tokko takka makiinaa tokko miti baajaajiin tokko ol deebi'aa hin jiru.
biyya alaa teessanii dulloota faranjii dhudhungataa ooltanii dhalaa biyya arabaa immoo wantinaa kanarratti goota keenya maaloo keenya kan isiniin jettu jechuudha. Dhaggeeffadhaan ati isinitti hima. Kadiroo Elemoo furaadhu. Warri miidiyaan qabatte miidiyaadhaan daldaltu yuutuubii keetiin guddifattu dhalaa biyya arabaa ishee bira distii arabaa dhiquun sammuutti joonjesse isin jala deemtee dhufte goota koo itti muddi jetti. Barri haadha keetti gadaa muddu. Takkaan isiniif jiran. Takkaan dhaggeeffadhaa. Waraana bilisummaa Oromoo irratti wal dhiisuun hin jiru. Homaa hin gooneef akkaan keessan hidhadhaa ta'a. Eessa jira kaleessa lubbuudhaan hin jiru waboonii jechaa turtan. Memee har'a gaafa waraan abiyoot hudduu keessa isin garafu nafxeenyaan isin tuttumtee jettu yoo hinaaftan hidhadhaa gadi baate akka jaalmarrootti dhiiraa miti isin. Bar dhiirummaan keessa yeroo fincaaftan qofa akka dhiirummaan keessa isin irratti jiru kan beeku jira. No gadi baa akka dhiiraatti hidhadhaa. Shamaa hullaachuudha akka Kadiroo Elemoo gadi baate harraga jaalmaroon eessa jira maaloodhaa waraanni isaa eessa jira la jaalmaroon gadi ba'ee ibiddatti utuu humna isaa hin sifatiin otoo wanta tokko hin godhatiin jaallattus jibbituu sara baadiyyaa Oromiyaa kan qabatee jiru waboodha. Lixa shaggar dhaq ilaali jaarsanyii akkaataan itti Finfinnee jala hudhee qabee jiru. Isinoo dhiira miti. Laabii jala deemtanitu yoo dhalaan tokko bar suura tokko yoo dhalaan poosti gootee jechuudha dhiirri Oromoo kan inni itti wantinaan waaw maashaallah hin bareeddaa kan kanarra darbe keessaan dhuftee haayuu jechuu malee iddoo dhiirri oolu iddoo waraanni bilisummaa Oromoo oolu qululuun akka Kadir Elemoo namni hareeda hin qabne namni nyaara hin qabne namni mikiyaaja dibatee gadi intarviiyuu miidiyaatti gadi ba'u eessatti beeka. Isayyuu har'a afaan qaba jechuudha. Where is Jaalmaroo? Ingilizinya keessan jechuudha baqlaawaan isinitti mee jira. Ingilizinya keessan warri biyya Awurooppaa Awustiraaliyaa teessan Ingilizinya hin beekne warri ijoollee sassabiyyi fuutanii waan ittiin suuqiidhaan bitattan hin beekne ijoolleen keessan isin barsiiftu big shame. Har'a Jaalmaroo arrabsuu fette where is Jaalmaroo? Ingilizinya beeka Kadiroo Elemoo qululuu kanatu. Ingilizinya kee bar fudhuuti qilee seene abbo. Hayyoonni keenya sibiratti wanti naan qaban Profeesar Mararaa fa olii hidhattee jechuudha. Reetti ishii faana suura kaatu sana ishii kiisingi gootaa oolta achi dulloota faranjii kana qaqqabaa oolta iddoo dhiirri oolu mala baaqetti beekta malaaxaa keessi sammuu kee malaaxaa eessatti beektati gadheen akka keessanii jechuudha. Warri azzala deemtee Kadiroo Elemootiif jettee maqaa banaa afaan kee banaa jirtu haga hudduu kee takkaan jechuudha. Wallahi lazim blooki akkasin jalaan goonela yeroon asirraa bawanatu blooki sin godha. Warri hijaaba uffatteetan hijaaba kana uffadheef qaama koo nama agarsiisuu dhiisuuf ani bareenni koo kan abbaa manaa koodha fokkisinni koos kan sa'a kanaaf jechuudha nama na jaallatuuf kan sa'atiif malee isiniin miti yaada koo dabarfachuun dhufe na dhaggeeffattan na dhaggeeffadha na dhaggeeffachuu baatan na cala warri na gaafattan jechuudha na jala xaragamtanii jechuudha gidalma gibiraatti tichilaallaacho shi kanuma deebiin koo. Kana achitti Kadiroo Elemoo har'a Jaalmaroo arrabsuutti Ingilizenyaan isaa kun jechuudha oduun irraa dhaabe Ingilizenyaan isaa kun bar rabbitu Profeesar Mararaa fi Jaal Daawudiif isaa rabbitu Oromoo irraa dhalachiise ittiin har'a afaan xaragannaa Kadiroo Elemoo godhe jechuudha. Hin beekna Kadiroo Elemoo guruppii Oppiidoo ture. Oppiidoo yoomii turte har'allee borillee gogaa sareeti. Gogaan saree hin xaaramtu irratti salaatuuf hin taatu. Utuu miiccitu ciccitti. Kadiroo Elemoo jechuun guruppii taayee danda'aafaa ture kaleessa. Misraati shallee jetti wucci kazi daddab akkiti fuula kee dhiqadhu qushaasha. Keessattuu dhalaan afaan hin badina. Dhalaan afaan hin badina qasaman billa annama fiqiriidhaan jaalalaan na qabate malee jechuudha. Nama dhufe arabaan natti deeme mirga koodha peejii kooratti dabarfachaa jira. Feetuun dhaggeeffatta feetu dhaggeeffachuu baatu jechuudha qilee seentachuudha jahannama abbaa keen kuchisiisan jala teessee Muhammad Hassan jedha wasak bayate sasi kalbi duyuu sibbaa keeti diqaalota nu keessatti dhalatti na arrabsa. Kanaaf jechuudha jahannamiin isin galchuu danda'a. Qushaashonni saroonni jechuudha as jala deemtanii Jaalmaroo arrabsuu irratti maftii tokko eenyu sinike. Eenyu sinii kennen jedhe. Keessattuu qululuun akka Kadiroo Elemoo sheerii godhaati warri sagalee murtan sagalee koo muraati biraan gaha. Takkitti muka ishiitti cabsina jechuudha.
kaleessa diinaaf hojjechaa turte kaleessa soppiidoodha gruupii taayee danda'a fa'i gruupii Daani'eel Areerii fa'i gruupii milkeessa miidhagaa fa'i raagaa wajjin gadi sii baafna jechuudha yoo ta'uu didde afaan kee walitti qabachuu didde warri Kadiroon Elemoo goota isinii ta'e gruupii OMN kan diina ilmaan Oromoo gruupii maafiyaa kan qeerroo basaasu takka takkaan bira isinii geenya jira jechuudha takka takkaan bakka jirtanitti seenaa jalaa hin baaftan namni waraana bilisummaa Oromoo qawwee 814 hiikkachiise har'a hidhaa jirus isinuma warri kaleessa bilisummaa himates gruupii Kadiroo Elemooti warri kaleessa bilisoomnerra jedhes gruupii makeessan mooraamlii maaliitiin kaleessa waraana bilisummaa Oromoo kan jedhamu hin jiru miti horiin keessan ittiin baan afaan keessan hudduu godhataa hudduun gadi ta'a miti afaan keessan hudduu godhadhaa ta'a hin teessanii immoo gadi baatanii afaan keessan bantu immoo akka ittiin gadi baanii likkii keessan isinitti himnaachu peejii Kadiroo Elemoo irratti bor qophaa'e wallaahi laazima ofan ajjeesa malee peejii Kadiroo Elemoo irratti hin qophaa'u dhaqee namtitti hima hareedhaan dhiirri gabaabduufi jechuudha dhiirri gabaabduufi dhiirri hareeda hin qabne anaan mataa hin qabne dhiira takkanatti fakkaattee hin beektu takkuma wallaahi laazima an dhiira hareedan qabne hangaasaarra jalqabiiti jala hareedan qabdu taanaan nyaaran qabdu taanaan mataan kun buqqee yoo ta'e an takka dhiira dheeshii ilaalu kuni kanadha qushashna akka Kadiroo Elemoo malaaxaan mikiyaaja sababa ishiitti nutti waddadee jedhu maqaa gootota Oromoo dhaa'uu hin dandeessu jaarsi kun Piroofeesar Mararaa yoo ta'e waggaa 50 qabsoo isinii fuudhee deeme takka dhiigni Oromoo harkaan jiru dhala tokko har'a isiniif jecha of harkaa hin qabu hayyuun kana fakkaatu ilmoo tokko hin qabu Oromoof jecha kolaafan har'a ilmaan keessan of jala nannaqxanii dhudhungachaa dhala faranjii kan dulloota ilkaan yeroo kiisingii gootan ilkaan shee afaan keessanitti kufu taraa qaqqabaa qushashna akka keessanii Piroofeesar Mararaa arrabsiti jechuudha Kadiroo Elemoo kan re'ee kiisingii gochaa oolu afaan maaliitiin Jaal Daawud Ibsaa arrabsa Kadiroo Elemoo kan re'ee kiisingii gochaa oolu afaan maaliitiin Jaal Marroo arrabsa dulloota biyya Arabaayyuu wayya dulloota faranjii biyya faranjii jechuudha warra ilkaan fixee amata miratiin darbe ilkaan marraa 3-4 qayyarate usuu kiisingi godhani warra afaan isaanii keessatti bubbu'ee ilkaan isa artificialii kan akka midhaanii fa'a itti nyaattantu dhiira taatanii jechuudha har'a hayyuun Oromoo isin biratti xiqqaata jechuudha har'a kan akka Jaal Marroo kan akka Jaal Daawud Ibsaa kan akka Piroofeesar Mararaa isinirraa dhalachuudhaan xiqqaatani wallaahi laazim isinirraa dhalachuutiin xiqqaatan Oromootu xiqqeesse har'a ayyuusa Haacaalullee kan nyaate Oromoodha Jaal Daawud Ibsaas kan xiqqeesse sin Piroofeesar Mararaas kan xiqqeesse sin nama qabsoo Oromoo takkaa hin ganne nama Oromoof jecha har'a gantuun dhaggeeffadha sila Piroofeesar Mararaa Jaal Daawud Ibsaaf har'a jechuudha Araarsaa Biqilee ofaa eenyudha maqaan ishee jechuudha Ibsaa Nagoo ofaa kan akka eenyudha Kamaal Galchuufaa kan borciin harree dhaluuf torban lamatti galee fakkaatu jara biraa bosona kee galanii albee lama nyaachaa jiru namni hayyuu Oromoo keessaa isin hin gannellee Piroofeesar Mararaa fi Jaal Daawud Ibsaa kabajuu qabdu ture mataatti baachuu qabdu ture har'a wanti jara salphisi Oromoo irraa dhalachuudha osoo Amaararraa dhalataniiru ta'e wallaahi yoon saraatenyoonni meeqa gaashee irsoo jedhaa jala yaa'u jechuudha makiinaa meeqaan salphatanii Oromoo tarra Jaal Daawud Ibsaa fi Piroofeesar Mararaa guddinaa salphise osoo isinirraa dhalachuu baataniiru ta'e wallaahi laazim dhala malee hafe bar jaarsi Piroofeesar Mararaa ilmoo tokko hin qaban yar isiniif jecha dargiititti darbe wayyaaneetitti darbe Hayilee Maaraamtitti darbe Hayilee Maaraam irra Abiyyi tarra jira xiqqeessaa jira sadarkaa kan hayyoonni kun dulloonni kun kana keessa darbite qabsoo ilmaan Oromoo kana siin geesse namni dhugaadhaan kaafaa'oo sadarkaa sanaan kee Piroofeesar Mararaa dhaggeeffadhaanatti siniima namni dhugaadhaan har'a qabsoo ilmaan Oromoo achiin adda bilisummaa Oromoo akka biyya keessa jiraatu godhe Jaal Daawud Ibsaati horroo guduruu keessatti waraan Abiyyi kana jechuudha haadha shi mataa falaxee namni bineensa nyaachisaaru Jaal Marroodha meeqeeroo Wallaggaa keessa viidiyoo waraabii ergi jedha qushashna akka Kadiroo Elemoo afaan shi hin qabattu taanaan gadi baatee lammata waraana bilisummaa Oromoo irraa dubbatti yoo ta'e Jaal Daawud Ibsaa irraa dubbatti yoo ta'e
hayyoota Oromoo xiqqeessiti yoo ta'e mataa ishii irraa akkam bune sheerii godhaati itti ma saree kana nama kaleessa opiidiyoo fincaan harree kan hin nazzafame gogaa sareeti opiidiyoo jechuun kadiroo elemoo opiidiyoodha takka waraana bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo jaallatee hin beeku diina ilmaan Oromooti takka gadi baanee laayivii waraabnee isinitti himnachuudha asirratti dullatti ilkaan fixxee jidda keessaati asna qabaachira qaba jettu kan akka buqqee tortoree asiin achi gangalattu takkitti asan daaboodhaan sana sheer godhaati fida saree haadha ishiitii sana jechuudha sheerii godhaati fida yeroo kan liinaa fi jireenya namaa keessa galtee liinaaf tokkummaan akkas wal godhanii yeroo sana algaa afuufii turte isheen yeroo sana algaa jira afuufii turteeyyuun jedhan liinaa fi eenyudha maqaan isaa tokkummaadhaaf sarittiin jechuudha dullattiin bakka ishiin jirtutti qasaman billaa ijoolleen jiddaa lalaala bakka takkitti asan daaboo jirtutti hidhaati barbareetti naqaa mixmixatti naqaati gubaati garafa eenyu akkashii ajajaa jiru maariyaadiin hin jiraatiin yoo riyaad kana keessa jiraatte yoo jiraatte immoo jechuudha anatitti ma dullatti akkasii dullatti maqaa Oromoo baattee deemtu jechuudha saritti haadha raawukan bakka ishiin jirtutti ajjeesaa mormi ishii irraa muramuu qaba saree kan eenyu takka laayivii jara waraabsisaa jiru akka addisuun araggaa ilmaan Oromoo namni ilmaan Oromoo xiqqeesse foon ishiillee ajjeefamte sareedhaan nyaatamuu qaba sareen Saawudii keessa nyaachuu qabdila namni ilmaan Oromoo xiqqeesse har'allee yoo ta'e borillee yoo ta'e keessattuu bililleen abbaa Jifaarii fi tokkittiin asan daaboo shamarran biyya Arabaa nu mo'anii jiru afaan Amaaraatiin gadi baanii nu arrabsaa jiru afaan Amaaraatiin nu arrabsiina yoo Oromoo taatan afaan keenyaan nu arrabsaa waan barbaadan deeggaruu mirga qabdu turboo sanaan nagaa bilillee turboo sanaan jechuudha saree haadha ishiiti dullattiin ilkaan fixxee ilkaan afur shanqaqa yaratti jechuudha ijoollee of gochuu ijoollee eenyudha isheen jechuudha kan akka qeerroo biyya Suudii takka dhala argee hin beekne saggaxarii keessatti hoolaa eeguu fi re'ee eeguun qeensarraa fixe isa gaafa argatanii jedhan shamaruma ishee gaaree fele laala waggaa 12 ishii gaala biyya keessaati naqabaa nagadhiisaa jettu ishii taani bar laayivii kanarratti jechuudha kan akka takkitti asan daaboo fi bilillee turboo sana jechuudha raqa gaala kan du'e wanti nyaatu dhibame sheer godhaati biraan nagaa wallahi laazim takkitti asan daaboo immoo jechuudha natu biyyee haadha ishii nyaachisa meeriyaad kana keessa haa jiraattu magaalaa isheen keessa jirtu takkan bira geenya jechuudha hiinee barbarree itti naqnee adabuu qabna jechuudha kun hojii qaree Saudi Arabiyaatti isinii kenneen jira haala gargaaramuun irratti hojjechuu qabna keessaan na dubbisuu qabdu takkaan jechuudha balqaaxaa maqaa Oromoo xiqqeessite kan jechuudha gadi baatee minilik goota koodha maaloo koodha jettu kana jechuudha takkitti asan daaboo qarreen Saudi Arabiyaa jechuudha jidda jirti yoo ta'e jiddatti irratti hojjennee qabsiisuu qabna yookaan reebuu qabna jechuudha yoo wanti naa jiru Samiiraa Sahee kan jettu bayasiti baatee jirta fokkattu nama dhalaan fokkattu namaan hin jedhina silaa jechuudha waanuma haga harka koo kana faa hin geenyetu waan fokkattu naan jedha keessa dhalaan faa kana jala deemte fokkattu namaan jetti jechuudha kanaaf ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan ijoolleen dhiiraa hojiin keessan qeerroon Saudi Arabiyaa keessa jirtan itti fufaa nu boonsaa jirtu jaartii raqa duute sana taate kan akka bilillee sanaa fi kan akka takkitti asan daaboo jechuudha bakka jirtanitti irmijaaratti fudhadhaa bakka jirrutti nutu likkitti jira galchachuudha sareewwan haadha raawukan warra likkii hin beekne warra safuu hin beekne warra Oromoon maal godha hin beekne warra qaama saalaa dubartii fuudhee laayivii dhufee bahu kan akka shurbee tamam ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan bililleen Kuwaitiin jirti ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan qeerroo fi qarreen hojii baay'eeti sinaaf wallahi hojii baay'ee jechuudha hojii baay'ee sinaaf maallaqa yoo ta'e kan akka shurubbee tamaamiif qeerroon Saudi Arabiyaa keessa jirtan jechuudha shurubbee tamaam afaaniin qabsiistan yoo ta'e akkuma Abdishaa Wallaggaa kaleessa gudishii agarsiiftanitti yoo afaan ishii hin qadaachistan ta'e isin dhiirummaan keessan sooshaal miidiyaa kanarraa nama Oromoo arrabsuun goota koo jechuu dhalaa suuraa ishii poostii gootii qashtii keenya marree keenya bareedduu keenya jechuu kana hojiin keessanii jechuudha kanaaf adda durummaadhaan keessattuu qarreen Saudi Arabiyaa keessa jirtan
takkitti asan daaboo afaan ishii hin qabsiifnu yoo ta'e amaarri amma nutti kolfaa jirti. Maaliin nutti kolfaa jiru? Ichi yaa Oromoo aktivisti xawalwaalee ichi ahun saunat zihon keeta amxitoo ነው jedhanii nutti kolfaa jiru jechuudha. Waan hundaafuu kan jettu simbaasa. Waan hundaafuu kan jettu jechuudha. Booda simbaasa gara jahannamii kuttaa jechuudha. Kanaaf qarreen Saudi Arabiyaa keessa jirtan takkitti asan daaboo bakka Oromoo bakka jiranitti Oromoof sagalee ta'uun jechuudha. Taayyee Shimallis Taakkalaa Uumaa bootitti mireessa waan jettan beeku. Ila ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtan wallaahi qarreen Saudi Arabiyaa keessa jirru salphina keenya. Dhaggeeffadhaa yaamicha natu isinii godhaa. Dhalaa Walloo, dhalaa Shawaa, dhalaa Jimmaa quuqamtoota warri Oromoo jaallatan ijoollee Jimmaa keessaati jechuudha. Warra dhalaa keessaati kan akka Tamirii kan akka hundumti keessanuu eenyu maqaan ishee tokkos nan irraanfadhe jechuudha. Kan akka Feenet Oromoo Kush eenyudha kan akka Yusraa ijoolleen Jidda jirtan ijoolleen Arsii hundi keessanuu jechuudha. Kan akka Samiiraa fa'a kan akka Makkiyaa Toofiq nu gargaara. Kana irratti hojjechuu qabna. Zubeedaan adda durummaadha. Adda durummaadhaan tokkitti asan daaboo afaan ishii hin qabsiifnu yoo ta'e nuni namummaa hin qabnu jechuudha. Nama Oromoo xiqqeesse, nama aadaa Oromoo xiqqeesse, nama ilmaan Oromootti nama kolfisiisaa jiru tokkitti asan daaboo. Karaa ishii saalfannee jira. Gubannee jira. Kuni hojii qarree Saudi Arabiyaa keessa jirtuuti jechuudha. Qasaman billaa. Silaa jarri hin beeku yoo ijaazaatti affeertanii nama waamtanii hin dhufanii jiru jechuudha. Mana isaanii dhaqaniitu anuu beeka miti anuu beeka Riyaad kana keessa haa jiraattu akkaataa itti saritti buchuun lahaa dharaa'u sana qotee ishee awwaalu ajjeesee nyaadhee ishee awwaalu anatu beeka nan gaafatina. Garuu jechuudha kana keessa immoo hin taane iddoo biraatti intala dabadhu ijaaba uffattee alhamdulillah laa kulli haali kan jettu simbaasa. Silaa ijoolleen keenya warri nama gorsitanii peejii keessan jalatti waan barbaadan deemtanii haqqisuu dandeessu. An dhugaa Oromoo dubbachaa mee Oromoo kana keessa jiru nan sobee mee lakkoofsa tokko na barreessa. Karaa tokkitti asan daaboo hin saalfanne dhaaba dhiiga ilmaan Oromoo nyaachaa jiru. Mootummaa Jawaariin hidhi, mootummaa Abdii Raggaasaa hidhi, mootummaa Haacaaluu ajjeese. Mee deeggaruun ishii haa deeggartu. Afaan ishii hudduu gootee hin deeggartu. Afaan ishii walitti qabatte akka hudduun gadi taa'utti afaan ishiitiin gadi deessee deeggaruun mirga ishii moo mirga ishii miti. Salphittiin ilkaan ishii shan jijjiirratte kun jechuudha. Harma amma okkotee ga'u baattee ijoollee 5 10 dhala utuu biyyaa qabdu asiiti ijoolleen roota hoolate eegdu waggaa 10 waggaa 15 utuu dhalaan argin dhuftee gaaf tokko bultii tokko lama ishii taphachiiftu dhugaa itti fakkaatee dhala waggaa 13 12 fakkaatteetu dhuftee feesbuukii kanarraa qabaa nagadhiisaa jetti jechuudha. Dhiiga ilmaan Oromooti. Big shame. Wallahi dhalaan Saudi Arabiyaa keessaa adda durummaadha. Samiiraan Zubeedaan Makkiyaan Toofiq ana hojii keenya godhannee adda durummaadha. Halkanii guyyaa irratti hojjennee dullatti kan afaan hin qabsiisnu yoo ta'e dhugaa rabbi nuni Oromummaadhaaf waan aarru tokko hin qabu. Bakka jirtutti Riyaadiin jiraanna wallahi laazim jechuudha. Takkitti asan daaboo Riyaad kana keessa jiraattee laayivii waraabdi yoo ta'e anumaa fi ishiitu walii beeka. Waan biraa miti har'a dhumattee jirti bakka. Har'aan booda irratti hojjechuu qaba. Qeerroon Saudi Arabiyaa keessa jirtan shurubbee ija afurii sana ija ishii tatarsaastanii lamatti hin deebistaniif yoo ta'e isin dhiirummaa hin qabdani kanaan booda. Akka kaleessa jirtanitti itti fufa. Diina ilmaan Oromoo bakka jirtanitti biyyee nyaachisuudhaa fi qophii keessan xumuraa anillee zigijjuu ta'een jira jechuudha. Bakka jirutti salphattuu kana jechuudha. Kan safuu hin beekne, kan aadaa Oromoo hin beekne, kan Amaara taate afaan ishii walitti qabattee hin teenye, namni hin deeggara bar. Dhalli nama waan fe'e deeggaruu mirga isaadha bar. Ilmaan Oromoo gadi baate ebeluun anata afaanitti fincaane jetti. Mee akkamitti fincoofti dhiirrillee haa fincaanu? Dubartii yoo ta'e ofuma isheetii yeroo fincaantu jechuudha. Mee afaan dhiiraa irratti akkamitti natu fincaane jetti jaartiin amma kana geessu dhala maatsanii ishii dhaala dhaabe. Hin qaanfattu silaa jechuudha isheen. Akkamumatti akkas jetti.
aadaan Oromoo biratti bade afaan Oromoo biratti bade irratti salphanne utoo afaan kana afaan Oromoo bareedaa kan qubee dhiigaa dhufe hayyummee qaratti wareegan afaan keenya dubbachuu dhiistee afaan Amaaraa sanatti fufteeti haa ta'u sabboontuu Jimmaa kan jettu wuci kazi daddaba mahayyim yoomas eenyu sabboontuu of hin jechuudha yoo namni tokko nama moggose malee yoo namni tokko sabboonummaa namaa kenne malee sabboontummaa kee maalitti of beekta isa sabboontuu Jimmaa jetti uftee jalatti haqqisti jechuudha hin qaanfattu kanaaf dhalaan Saudi Arabiyaa keessa jirtan wallahi billahi hojiin keenya biyya gallee wareegamuu miti bakka jiranitti hojii irratti cimsuudha wanti nu afi amma shurubbee tamaamii fi ijoolleen jechuudha ijoolleen Kuwait keessa jirtan balqaaxaa kan akka bilillee zihoonii sana jechuudha afaan shishaaqaa gootanii walitti murtanii gabaabsuu qabdu kun ijoollee hojii ijoollee Kuwaitiiti bakka jirtanitti jechuudha sila waamtanii dhufti miti zayitii danfisaa mata haadha ishiitti naqaa shinti beetii keessatti raqoofte mana isaa gaafa san dhiistanii fi baatu saritti akka kanaa kana jechuudha Hawa Wallaggaa adabattu isheen adabattee jirti suuraa ishee jaallachuun mirga maa biyyi jaallattan jennu abbaan fe'e sila jaallattanii irraa kaafataa bultu miti dhalaan kun namichi gaamaan jedhu fuula kana diddiimata soba wayinii isaa gaafa dhugee fuulli isaa kun gaafa mikiyaaja isaa akka kadiroo elemoo foundationii powderii kanatti dabalatee jedhu maan jedhu kaameeraa irratti abiyyichi jechuudha isuma laaltaniitu isin akka waan bareenni namaa sinachi namatti cahu dhiigalmaan Oromootiin daldaaltu jechuudha no maaliif obboleeyyan kee dubartii ulfatu eengadda Harargii keessatti wareegan Arsii keessatti qeerroo ishi sana fakkaattu Harargii keessatti dhalaasa sana fakkaattu eengadda kan wareegan maaliif isin duran deemte wareegama waggaa lama keessatti ilmaan Oromoo wareegamaa jiran wareegama Wallagga keessatti wareegama Gujii keessatti waggaa lama ilmaan Oromoo wareegamaa jiran Boorana keessatti akkamittiin nuni ho'aa nyaanne dhugne namni keenya qeerroon keenya kan nyaatte garaadha hin qabne kan qursii nyaatte misaatuun argatiin iraatii eeggattutu har'a hirbaata rasaasaa ta'a asirra teessee ruuza ishee garaa guuttattee aannan gaalaa dhugde aannan re'ee dhugde kan akka shurubbee ijji ishii afur sun gadi baatee dhiinna sirraa malee beesun jechuudha wallahi billahi hotonatti dhufteeti aanatu ishii zaqazaqe jechuudha barbaree hidheen harka duubatti hidhee akkasiin jechuudha barbaree itti naqee ula saritti kana jechuudha tokkoffaa immoo hintala arsiisan kan shurubbee dhiirattee hammattee bultu san ishee taazabeen jira bakka yoo Oromoo taate gadi bayiiti agarsiisi yeroo isheen faanan ciisii dhiirattee kana akkamatti hintala arsiirraa shurubbeen dhiira taatee dhashiiti akkamitti shurubbeen jechuudha dhiira taate keessattuu akkamittiin intala waaqoo guutuu arsi jechuun sanyii waaqoo guutuutidha akkamittiin shurubbeen hammattee bulti wallahi dhagni kee haraama sitti ta'u yoo shurubbee tamaamitti kennite saritti kana jechuudha an dhiira natti hin fakkaattu bara dhalaan kun tokko jinni irraa jaalallis hin qaba wallahi isa dhugaan jedha kan akka shurubbee tamaafaa amma dhiira taate dhalaan ofitti buttee faana bulti oh my god nan arganne kuni kana dhachuudha takkaan bakka jirutti warri biltsiginnaa dhirsi keessan ta'e jechuudha faanan jiraatina ilmoo isin irraa dhaltan illee faayidaa hin qabdu fincaan sareetti lakkaa fincaan dhiiraa warra isin irraa dhashite kana jechuudha sarootan dhiiraa dhalaa yoo dhaltan dhalaan Oromoo dhiira Oromoo qulqulluudha dhalaa eenyutu waa hundaafuu kan jettu jahannama seentee jirta jahannama rabbi si agalchuu jechuudha kuni kanadha keessattuu shamarran Oromoo akka bilisummaan isin dhaamte dhiira Oromoo maraxaatteeruma rakkataa maa hin ta'in nama sabboonummaa qabu nama dhiirummaa qabu wallahi laazim akkana goota akka jaalmarroo fa barbaaddanii irraa dhaluu qabdu goota akka jaalmarroo ishee ofirratti fincaantu mitiiti kan akka jaal sanyii kan akka jaal bobbaas isa dhugaan isiniin jedha wallahi har'a warra sabboonummaa hin qabnerra dullacha jaal Daawud Ibsaa isinii wayi dullacha Profeesar Mararaa isinii wayi dhiira Oromoo sabboontoota meeqatu jira maal jigantuudha dhaltu ilmaan irraa dhaltan illee bar akkuma kana saba gurgurti akkuma kana dhiiga namaatiin taphatti faayidaa hin qabdu keessattuu dhalaan Oromoo wallahi laazim bakka hin taanetti hin kufina gootarraa dhalaa du'a
dhala simbaa isina lama sadi hinga oromoo yoo ta'e bilisoomaa hin jiru haati oromoo isuma dhaltee guddistee maal jettee garaa sagal garaashi ijji sagal garaashi itti baatte har'a hirbaata rasaasaa ta'anii kan ijoolleen nama amma amboo keessatti jechuudha bara wayyaanii nama ijoollee sadii dhabe jira otoo sadii fa lama qabu maaliifan dhale yaa rabbi ergan guddifanne nama jedheefaa meeqa jira zabana kanatti deebina jaalmaroon jaartii qaba moo itti heeruma jaalmaroon caaltuurraa dhalchee jira kanuma keenya jechuudha kanaaf jechuudha jaalmaroorraa dhalaa tokko miti dhalaan dhibbi tokkorraa dhaluu qabna goota kan akka jaalmaroorraa wallahi isa dhugaan isiniin jedhe shamarran oromoo goota irraa dhala goota kana achitti ishii akka kanattiin dhiira ofiin jettee kan akka shurrubbeefa kan akka eenyudha isheen jechuudha abdii shaammoo maal jettan sana jechuudha sinoo keessa daani'oo midhaan keessatti dhalatti fakkaattu kan akka abdii shaa wallagga bar kan akka takkitti asandaaboo sun zihooniin jechuudha kan akka bilillee sun anaaf zubeedaa kana fayyaa walitti qabdee shannu nyaatti isa dhugaan isiniin jedhe miti nama hangaasaa bulbulee nyaadha jedhe mee dhiira maaltu danda'a kana zihoonii jechuudha kanaaf bakka jirtanitti dhiirarraa dhalaa dhiira wallahi isa dhugaan isiniin jedha shamarran oromoo dhiira ta'uu barbaada dhiira oromoo barbaadaatirraa dhalaa kana achitti dhiira ishee ofuma isheetiin jechuudha okay kanaaf jechuudha ilmaan oromoo jabaadha qabsoon bakkuma jirutti itti fufa kadiroo elemoo na dabata wote na dabata hin dabatu wote itti fufnaa jechuudha kanaaf eenyuyyuu fakkaattonni kadiroo elemootiif warri waraana bilisummaa oromoo irratti qoostu adda baanee teenya waliif teenya jechuudha bar waraanni bilisummaa oromoo corroqa dhugee bokkaan itti roobee dhagaarra bulee ani kun firaashii bareedduu maratadhee ciisa ati kun akka kana jechuudha kanaaf basaastuu abiyyi ta'ee jiraachuu wallaalee miti amma waa'ee jaalmarroo faarratti seenaa isinii hima jaaladii raggaasaafaa oromoof jecha bosona turanii amma oromoof jecha hidhamanii jiru dhugaasaa bakakkoo yoo beektu yoo ta'e aangoo akkamii abiyyi kenninaaniif dideetu dhaqee bosonatti deebi'eera hiriyaa piroofeesar Mararaa fa'i hiriyaa Jaal Daawud Ibsaa fa'i eenyuuf jaarsi kun alatti rakkataa jira oromoof jecha kun wanti naa isin horachuu onnee isinitti horuu qaba waan kana isinitti maaruuf jechuudha onnee godhachuu qabdu dhiira ta'uu qabdu oromoon saba guddaa qe'ee namaa hin dhaqne qe'ee keenya irratti cabne mana namaa hin dhaqne eenyudha kan baandiraa Itoophiyaas keessaa qabdu kun wuci kazi bayisi kanaatiif jechuudha gantuudha bakka hin kenninu kan akka Toleeraa Adabaafaa kan akka Araarsaa Biqiloofaa kan akka Diimaa Nagaoofaa hundishi gantuu taate har'a jechuudha wanti naatti galte jechuudha pippiitti galte jechuudha namni kaayyoo oromoo ganamaayyuu hin kaadne Jaal Daawud Ibsaa fi Piroofeesar Mararaa kabajamuu qabu ture oromoon kabaja kennuufii qaba ture abbaa keenyadha maaliyyuu yoo ta'e qabsoo oromoo asiin gahanii jiru namni eenyu hayaat kan jettu wuci kazi daddamma hayyi ijjabbaa shii habadu baysifi ziftata jiko gurguddoo isin jalan darbitu kuni kanadha irratti hojjechuu qabna qeerroo Suudi Arabiyaa qarree Suudi Arabiyaa kai diinati bakka jirtutti mataa cabsi kanadha kuni kanadha jabaadha isinin jaalladha hedduu tokkoon isin kabaja yeroo gaarii naaf qabaadha egaa kun dhaamsa suusuuti lammatammoo jechuudha dhumara waan irraanfadhe ijoolleen giddu galeessaa Amboo Giinci Gudar Garba Gurraacha qeerroon ijoollee basaasaa jirtan jechuudha maqaan keessan suuraan keessan nu bira ga'ee jira keessattuu qeerroon Amboo warri basaasaa jirtan warri Taakkalaaf Shimallisiin abdattanii warri Taayyee Danda'a abdattanii Garba Gurraacha Hoolotaan Giincin takka maqaan keessaniif lakkoofsi keessan na bira ga'ee jira otoon isinin saaxileen abiyyi jechuun waraana isaa jeneraala isaa Wallagga Horroo Guduruu keessatti jaalmarroon raqa isaanii ajjeesee gadi naqee fi waraabessi nyaachuu kooree
ummanni wallagga lixa wallaggaa jechuudha reenfannutti xiraa'ee dhukkubanutti ta'a jedhee abiyyitti iyyachaa jira jechuudha warri as teessanii fandaa keessanii biyya arabaa teessanii ruuza quuftanii abiyyi isin hin argine jeneraala saayyuu eertiraarraa kan inni fidate jechuudha wallahi wallagga keessatti makiinaan takkittiin ishii kan waraanni gadi guuramu jechuudha takkittiin ishii takkaa ol deebi'een beeku maal jedhe jaalmarroo maali jaalmarroo isa geessitu waraana akkastiin isinitti gadi dhufe jennaani biyyirraa dhufte biyyeetti deebisne jedhe dhiirri akka kanatti dubbata kanaaf miidiyaan OMN gaafa caaluun du'e gaafa jaalmarroon maalidha kaampii diina sadii barbadees yoo dhiira taatan isa maan gabaaf kanaaf oromoon miidiyaa hin qabu yoo miidiyaan OMN isa dhugaa ijaaf gurommata oromooti yoo ta'e injifannoo waboo nu dabarsa biyya keessatti hojjechaa jirtan kan bilisiginnaammoo waan galateeffachuu barbaadu Yihuun Gidaa jeneraalisti yookaas immoo gaazexeessaa Yihuun Gidaa galatoomii baga rabbii harka diinaa jalaa si baase baga nagaannaa baati haadhoo ko jechuun barbaada gaazexeessaa Yihuun Gidaa baga rabbii harka diinaatiin nu baase nama baay'ee jabaa nama oromoon qabdu keessaa tokkodha oromo nama keessan jabeeffadha oromo nama keessan qabadha jabaa ofii abbaatu jabeeffata jechuudha kanaaf ijoolleen giddugaleessa keessaati qeerroon giddugaleessa ijoolleen garba gurraachaa ijoolleen fantaalle salaale fiichee ambo godar ginci takkaan suuraan keessanii maqaan keessan na bira gahee jira warri qeerroo basaasaartan warri hidhaatti guursisaartan lakkoofsa keessanillee nama maxxansa maqaa keessan illee abbaa torbeetti isin kenninu isin gorsina jennee dhiifne kana achitti basaasummaa keessan itti fuftoote abbaan torbee amboo keessa sii jira mataa haadhi kee facaasuuf zigijjuudha jechuudha kuni kana akka lakkoofsi keessan nu bira gahee jira suuraan keessan nu bira gahee jira baatan abbaa torbee jalaa hin baatani baadiyyaa keessatti immoo yoo gara baadiyyaatti gadi buutanii fira keenya bira dhaqnee qeerroo oromoo basaasnee shimallisitu harka nu qabaa taayyeet harka nurra qabaa jettanii yoo ta'e jechuudha dogoggortanii jirtu jechuudha kan itti keessa jiraatan ummata keessanii jechuudha waraanni bilisummaa oromoo immoo waraana abiyyi riippi godhee isa kan qeellam wallaggaa keessatti bishaanitti gadi guuraa fi jiru jechuudha isa kaan immoo eenyudha suuraa Juhaararra kaatee Yaayyaa Muhammad sobduu jedha baay'isitti saree abbaa keetii eessa abbaa keetti na beekta yaa suuraa biyyira kaatee jechuudha akkoo ijoollee guddisa badde ijoollee utoo hin qonxoxamiin guddatte jechuudha gadheen kana jala deemte afaan ishee bantu anatu likkitti galcha sobduu jedha baatee jirta kuttetta jahannamiini rabbis hin baasiini akkasiin si kuchisiisaa jechuudha kanaaf abdiishaa wallaggaa afaan kee hudduu gootee hin teessi yoo ta'e bakka jirtutti lubbuu keetu sirbahaa takkitti asandaaboo wanta abdiishaa wallaggaa irratti ga'e sirratti hin gahu hawaa wallaggaa abbaa barbaadde deeggarii si jaallanna si kabajna afaan kee oromoo irraa qabadhu akkuma afaan kee maan jettu boodana tasgabboofteetta wantitti keessa dhiira si qabbaneessutu argame fakkaata maan jettu aqna keessa walitti qaqqabachaa jirta akkasumatti hin jechuudha afaan keessa walitti qabadhuun jedha kun dhaamsa dhala wanti jala deemtu dibbee bilisiginnaadha tumtu jechuudha kanaaf of eeggadhaa warri ganaa deeggaruu jirtanillee warri ganaa deeggaraa jirtanillee qeerroo oromoo jalaa hin baatani qarree oromoo jalaa hin baatani qixoofnee jirra qabsoon bakkuma itti jiran jechuudha basaastuudhaaf sa'a tokko miti sekondii tokko hin kenninu jechuudha jabaadhaa isinin jaalladhaa isinin kabajaa yoon safuu cabsees please oromoo ko anatu jechuun yeroo waa'ee oromoo keessa aariidha waan baay'ee dubbatan shamaran dafne araaramna amala akkasii qabna beektu kuni kanadha jabaadhaa isinin jaalladhaa isinin kabajaa egaa yeroo gaarii qabaadhaa oromoo kan ko nagatti isinin